Haalleen at agarsiiste kaan burraayyuutti kantiibaatti dhaqaati maaloo godhaafi jedhame qondaalonni mootummaan OPDO keessa jiran kan amma jiran warri gurguddaan kana quba qabu beetta yeroo sanallee nama dide amma akkamitti namummaan Dr. Abiyyi isa biteera naan jedhe inni faddaala ture jidduutti dallaala ture parsantii meeqa argate gaafa na gurguru an ummata kiyyaaf qaalii beetta akkas jedhee nama by the way wanti bitamu miini bitamu mi'a qaalii bitamu miini rakashaan bitamu akka gaariitti fudhadha san garuu immoo mootummaan Dr. Abiyyi na bituu hin danda'u okay yookaan OPDO dhaabni kamu yoo sammuun kiyya na ajaje malee biltsiginnaa jedhe dhaaba Oromoo warra mormu kamiyyuu keessa jedhe namni tokkoon yoo fedhiin Hacaaluu yoo keessi Hacaaluu murteeffate tole jedhe malee asiin miti asiin na murtaa keessa Hacaaluu tol jedhe no akkamitti tol jedha warri biltsiginnaani gadi baanii Hacaaluu binnee turre agriimantii akkasii waliin qabna akka inni afaaniin hin dubbanne kana goone irra jedhanii gadaa baanii haa dubbatan har'as borus warra mootummaa biyya bulchuu miti bar warra mormutti illee qeequudha duubatti naman deebine midhaaddu kan callasiin hin jedhan Hacaaluu Hundeessaa konkolaataan inni ofiyyuu mootummaa kennee fi lafallee manallee dhuu qabaachuu dubbatan mana dhuu qabdaadhaan Hacaaluu mana gam qabta alam ganaattan jiraadha isinu kiraa keessa jiraadhan almost mana kireeffadheen jiraadha garuu ijaarrachuun koon yoo rabbi jedhe agamma man hin qabdu mana hin qabu konkolaataan hin qabu konkolaataa amma oofu sana dura diyaaspooraan naa bite akkamitti naa bite an biyya kanatti beektaa eddan koonsartii hojjedhe maallaqa argadhe an albama kiyya hojjedhe waggaa lamaan booda biyya keessatti akkan hin hojjamne hojjechuu qofa miti miidiyaa TV Oromiyaa irratti illee akka sirbi koo tokkichi hirran dabarre uggurame carraa Ameerikaa ittiin bahu argadhe Ameerikaa Awurooppaa Kaanaadaa Awustiraaliyaa irra deeme ummanni biyya alaa jiru naafaa jiraatu by the way kadhaa miti kanan deeme biyya alaas dandeetti kiyyaanan deeme ummanni koonsartii kiyya seene Hacaaluu gargaarraaf osoo hin ta'in Hacaaluu waan jaalatuuf Hacaaluudhaan intarteen taana jedhee seene ani immoo ummanni sun jaalala inni naa ibse hamilee inni naa kenne qofaa miti maallaqa seenee kaffalee seenee na laale Kaanaadaa deemee tuurii otoo gochaa jiru asii biyya irraa natti bilbilan abbootiin qabeenyaa Oromoo gara nama 5 moo 6 7 ta'us danda'u beekan maallaqa walitti buusanii sarpiraayizii na gochuudha makiina kan si bitan makiina kana bitan Hacaaluu Hundeessaa meeshaa birrii akkana fudhatee mana akkana qabaa waan akkana mootummaan tolchee fedhee oloolii miidiyaa hawaasa gubbaa bal'inaan sir deemu quba qabaachuu natti himtee turte namni gariin agartee taargeetii inni barbaadu keessa yoo ati seenuu fi baatte waan barbaade jechuu danda'a ololli kun eessaa kaate betta warruma qaama mootummaa keessaa baate ololli kun okay maal kaayoon istuuf jirtu kaayoon si duub jirtu gaanii yoo yaadu tarii warra mormuuf itti fakkaachuu danda'a maaliif jennaan waan hin calliseef achi keessa taa'ee fudhatama yookaan jaalatamummaa uummata bira qabdu kana qaamni dhabamsiisu achi keessa jiraachuu danda'a ka mormu keessas hin jira ka biyya bulchuu keessas hin jira an kana sirriitti quba qaba beetta garuu dantaan hin qabuufan callise malee agaruna waan jiraayyuu uummati beeksifte fuulduraaf namooti shakkii qaban artistoota waan garagaraa taasifama artistoota namooti bebeekamoon bu'aa dhuunfaatiin deebi'anii yoo dhugaa uummata dhoosanii mul'ata kanaafuu artistoota shakkanii maqasanti baasan warra Hacaaluu Hundeessaa shakkuuf fuulduraaf Hacaaluun birriin jijjiiramaa jedhee fuulduraaf kashaku hamma yattimta ka fuuldura maal laamtaaf maal jettaan beetta hawwisoo keessatti hawwisoo mootummaan hooggantu kana keessatti artistii gameeyyii jira beetta ka sagaleen ajaa'ibaa Biftuu Oromiyaa keessa jedhe burqaa burraayyuu jedhe hawwisoodhuma mootummaan akka aadaaf turizimii of jalatti qabate artistoonni achi jalatti jira hacuucamaadha beetta artiin muudii barbaada artiin ayyaana qabdi beetta dabballeen gaafa kana godhi gaafa misooma irratti sirbi gaafa maaloo irratti sirbi gaafa maaloo irratti sirbise gaafa siin jettu at artistii miti beetta amma wanti nurratti raawwatamaa jiru maal akka ta'e beetta akka dabballeen OPDO kanaan dura biiftuu Oromiyaa gochaa turte biiftuun Oromiyaa keessatti
artistoota otoon si waame sagaleen isaanii kan si boochisu baay'ee jira beekta. Kan achi keessaa ba'anii guutuu biyyattii irratti beekamuu danda'an addunyaarra deemanii waa meeqa hojjechuu danda'an kana dabballeet isaan hooggan. Har'a waan ta'e yookaan eebbi waan ta'e yoo jiraate achirratti waa'ee misoomaa irratti waa'ee yookaan maal irratti jechuun waan ati irratti sirbitu hawwisoo keessatti dabballeetu sii kalaqa malee akka artistitti sii miti. Artistiin immoo miira hawaasa bal'aa miira hawaasa miiliyoonaan lakkaa'amu bakka bu'ee hojjechuudha qaba malee miira murna tokko kan mootummaa biyya bulchuu miti yookaan kan mormuu miti. 2015 gubbaatti maal injiraan bahe akka inni warra faranjootaa jechuu sirbi sun irratti uummata biratti fudhatama guddaa argatte achuma qabsoon Oromoo jalqabti. Qabsoo keessa waan hedduu keessa dabartee ijoolleen fuul sibeesii dubbatte. Gizee miilinee madaraash yookaan galma barkumee guddachaa sirbit suni madaraka irratti gizee seentuuf gizee buutu maaltu si qunname? Akkuma beektu sana an emotional ture. Gara Harargee kana deddeebi'aa ture uummata keenya laaluudhaaf. Yeroon deddeebi'u sanatti bara jireenya koo keessatti akkasitti abdii kutadheen beeku. Maaliif waan wayyaaneen uummata keenya irratti raawwachaa turte sana argee walaloo sana akka jirutti duree dawaatti hin barreesse harka caalaa jechuudha. Addisuu Araggaa kun natti bilbilaa ture. Qophiin akkasii kun jira hin jira laayivii darbaan jeen addunyaatti darbaa naan jeen addunyaatti darbaa ayyee sanarratti hundaa'ee barreesse jechuudha. Erga addunyaatti darbe. Hin dhufee leetii ta'een dhufee yoo gaafa qophii sana. Dudduubatti haftee dhufte. Dudduubatti hafee gaafa dhufu. Artistoota kan akka Ittiiqaa kana ijoollee artistoota na dura seenanii perform godhan kana addisuun walitti qabee gorsaa ture. Gorsaa kam gorsi? Yoon dhufu Hacaaluu dhufte kottu ati sillaan jedhee asitti galii walitti qabuuf walitti dhufne malee protestii garaagaraa agarsiisuuf miti. Kanaaf kaayyoon nuti dhufneef galii walitti qabne uummata keenya buqqee utubuudha. Kanaaf iddoo kanatti ijoolleen mormii fincila diddaa gabrummaa kana agarsiisaa turan fakkaata. Alleetii ta'ee dhufe siin jedhe. Hayyee rakkoon hin jiru hin jedheen. San booda annan seene maaliif akkuma dura siin jedhe sana waanan sirbu. Waanan sirbu guyyoo waariyoo yookaan dabballee mootummaa yookaan miti mootummaa inni ijoo waan akkasii miti kan naa filatu ana. Ergaa Hacaaluu waltajjii irratti dabarsu sana qaamni hin barbaanne yoo jiraate Hacaaluu waamuu dhiisu. Erga dhufe garuu Hacaaluu waan gochuu qabu Hacaaluu qofaaf dhiisu. Waan akkana sirbidhanii sitti himan isaan? Isaan yeroo sanatti sirbi koo jirraa ka jettu sun baatee turte. I think sirba biraa eegan. An baandiidhaan akka geerarsi seenu godhe. Walaloo sana fayyadamee miirri anarrattis uummatarrattis argitu sana waan yeroo sana fakkaatu ture. Yoo sana emotional ta'anii namoonni sintineedhaan ibsaan addaan citee security'n backstage natti marsee sana booda Shimallis dhufee ofitti naqabe. Addisuun dhufee innaa waltajjii irra baatu ati maraattaa hinaan jedhe namni rifateera. Shimallis ofitti naqabe erga goote bagatti cabsite naan jedhe. San booda suutuma suuta warra ijoollee suufii uffattu kun meeshaa shugguxii qabatanii backstage natti raran. Natti marsanii kana booda nutu si fudhatee deema rakkoo jiru wajjin jirtaa jedhan. Rakkoon jiraatee jiraanne handantaa kiyyaan turre yeroo sanatti. Baay'ee dhiphatanii konkolaataa kan kee fudhattee deemuu hin dandeessu jedhan. Baaksteejii karaa ittiin baatu miliyoonee maddaarashi gaafa deemu namoonni qawwee qaqqabatanii dhaabbatan arge waraana. Federaalirraa? Federaalirraa. San booda nama Toofik jedhamu amma protokoola muummicha ministeeraa ta'u beeku. Inni yeroo sana ijoollee amma gaardota sana mucaa hoogganaa ture fakkaata. Akkasitti jarri gaa akka dabarsanii na kennan bilbilaan rakkisaa akka turan qaama amma jijjiirama kana hoogganaa jiru kana yeroo sanatti aangoo irrattis ol hin baane agartee yeroo sana yeroo hamaa ture yeroo riskii ture. Dabarsinee hin kenninaa irratti lola hamaa ture erga uummanni bahee VAT jarri lammaa fa'aa biyyi fa'aa adda gaggeessaniin booda waraanaan achi qobaatti na hambisanii VAT lamaan fudhatanii nagadan.
Kasi dinqu keessa karaa boolee Mikaayilii kana na fudhatanii ce'an. Si mursiisuuf jechuu. Yaa waan ajaa'ibaa mursiisanii na fudhatanii badan bar. Ayya. Makiinaa qulfiis narraa fudhatanii biraatti kenname waan hamaa ture. Yeroo sanatti wanti dhalate dhugaan jiru kan. Maal wanni isaan haasan warri ijoollee irra maal dhageette akka simii dhufedhan. Ijoolleen inumaayyuu mucaa Tasfaayee jedhamu tokko jira amma maqaa abbaa isaa Tasfaayee eenyu akka ta'e beeku dameetikaadha. Ijoollee Oromooti ijoolleen suni inumaayyuu na dudduuba bireeniin fa'a ture. Sibiiliidhaan uffatanii madireesii fa'a. Almost amma waraanni hin banama jedhee eegaan turen. Reediyoo gochaa turu makiinaan hordofuu yeroo kate meetira akkasii irratti rukutaa fa'a waliin jechaa turan. Parpasli si qabuuf dhufan jechuu isaan. Isaan na qabu maammaa dhufan jaratu kennuu dide. Good. Hojii hojjetu sun fakkeenyaaf madaraka irra cabsitee waan akkasii sun live irra dabarsu keeteef riskii sun fudhattee jirtu. Riskii sun itti gaabbitaa fakkeenyaaf. Ittiin gaabbi. Riskii ani yeroo jalqabaaf miti kanan fudhadhee inni sun hamaa ture. Beektaa ani namattuu hin himne hiriyoonni kiyya hin beekani. Haati warraan kiyya hin beektu haadha warraa kiyya ulfa ji'a torbaatu garaa jira. Kan daa'ima immoo kan wabiin waggaa 2.5. Ini mugaani agartee riskii kana maa dhaabbitti du'uu manna. Yoon du'es lafan siileessu namnu du'an qatu hin jiru beekta. In dhaamattee cha dhagaa hiriyootan teennatti dhugataatiin beeku dhartaati dharaa jedhi. Duu dandaa maatii tiyyaan waan akkana kana yoon du'ellee kan tolcha itti dhaamattee beektaa dhaamatteedhaan dhuguma. Jechuun hiriyaa kiyya keessaa mucaa Ingiduu Cimsaa ka jedhamu jira. Inni hin beeka beektaa. Jechuun akkuma qoosaa godhee ittime. Waan ani akkuma siin jedhe sana biyya alaa kana deddeebi'ee hojjedhee dhufe kana manatti ijaara jedhee lafa bibbite tokko jira. Alaqa kiyyaan. Isaan yoo wanta akkasii uumame just kana godheedhee an qaama kiyya dhiqadhee rifeensa ofirraa ciree qaama kiyya guutuu dhiqadhee dhufe. Agartee milkaa'es gala jettee yaaddu gaa. Kun ta'e haa ta'uu baate riskii ani gaafan fudhadhu ofittuun himu. Namuu kutannoo hamaa keessa ture waan ta'eef yeroo gaarii carra qabeessas waan ta'eef malee nan nyaatama ture. Nyaatamte turte yaayyuu baafatti. Jijjiiramiin dhufee Abiyyi Ahmad faana angootti dhufan. Atammoo haasawa irratti bilisoomni jedhee Hacaaluu Hundeessaadhaan si duula turan. Hacaaluu Oromoo isaati amma bilisoome gabaabsinaa deebisu. An bilisoome hin jenne. Bilisoomne miti hin jedhe. Kanaan duras intervii Dajanee faana haasofne irratti dubbadheera. Mooneerra. Eenyuun TPLFin mooneerra amantus amanuu baattus. Daninnatiin wayyaanee Finfinneerra makiinaan ani oofu taargaa wal fakkaatu silvarii kalarii wal fakkaatu faana ni hordoftee sadii taate tamboo dhufte. Komishinar Dachaasaa Bitimaa amma komishinar jeneraal mangaagaa wayyaanee keessaa kan na baase isa. Otoo na qaban yeroo sanatti hidhaattuu nan geessan. I'm sure. Dachaasaa Bitimaa komishinar Dachaasaa Bitimaa yeroo san magaalaa Amboo keessatti isa ture. Jara kana qabe. Ka qabe daninnatoonni kun alaabaa baa'oo qabatanii boru akka jeequmsi ka'u waraqaa barreeffame maanfileetii qabatanii kaan hin facaasa halkan walakkaa kaan alaabaa baa dablisummaa Oromoo fannisa kaan footoo kaasa taargaa makiinaa fi jara yoo kana qabamte barsana Muktaar Kaditoo bulchaa ture Oromiyaa kan qabamte asii seetaappii mootummaan naannoo Oromiyaas hin beeka daninnatichi hin beeka gad ergee ana ukkaamsuuf jennaani jara qabee ukkaamsee mana dhaaqaye amante jarre gadhiisii hin gadhiisuu irratti waraana hamaatu ture yoo sana OMN illee gabaasee ture waan kana beekta yeroo hamaa hammaataa ture jechuudha yeroo sun nama akkasiin kun fi kan kana fakkaatan warra harka nurra qabaa turan fa'aatu jira beekta walumaa galatti warra akkasiin jira akka waliigalaa akka fudhannu Oromoon saate ammataan cunqurs bar wayyaanii kee jirtirra waan gooma argatuma cunqursii agammanuu jirte cunqursan mallee jira Oromoo cunqursaa jira kun jala sararame beekuu qaba okay Dr. Abiy Ahmad gaaffii Oromoon deebisne waan tokko saayikooloojii Oromoon eegne waan tokko miidhama Oromoo irratti hundaa'ee fedhiif dantaa Oromoo hin eegsisne waan tokko inni Oromoo miti waan biraati
Daawud Ibsaan jaal Daawud Ibsaan bara hooggansa isaa addi bilisummaa uummata Oromoo waggaa 10 fi 15 keessatti lolee lolchiise Finfinneen geenye waan tokko. Hooggansa adda bilisummaa Oromoo 4 kiiloon seenne waan tokko. Jaal Daawud Ibsaan nama qabsoo Oromoo keessatti umurii isaa fixeen garuu Fireew Maashoo Gidee jedhanii Tigiree gochuu waan bira. Balaa Zallaqaan Oromoodha jenneen nuti nafxanyaa faana kokkee wal qabna. Isa Oromoo keessaa ba'e inni gadi ba'ee an Oromoo miti yoo jedhe okay. Namnumti wikinasii guyyoo waaree irratti argee inni Oromoo miti namni jedhu sun inni Oromoo ta'uusaa maaliin nu ibsa? DNA isa kam sartifikeetii isa kam fuuldura nu qabeetu inni Oromoo ta'a. Walumaa galatti wayyaaneen ari'amteetti qabsoo ilmaan Oromootiin dhiigaan simbiloo inkaa salaamtaadhaan miti beetta oloodhaan miti ulfitti wareegameeti daa'imni waggaa 10 snaayipariidhaan mataan irraa faca'eeti waanan gammachuu qabu sitti fakkaata waan amma ta'aa jiru kana Oromoon du'aa jira inumaayyuu waa tokko sitti bara wayyaaneen jirtu sana Oromoon du'u kun dhageettii qaba ture amma dhageettiin qabu beetta maaliif seete Ormaa miti kaa kan nutu walajjeesaa jira Oromoo immoo maaltu isa dhibere Formaati maal? Furmaanni warri biyya bulchanis dhaabbatanii ilaaluu qabu. Warri qabsoo bilisummaa Oromoodhaaf falmaa jirra jedhanis dhaabbatanii ilaaluu qabu. Gaafa arbi walitti bu'u kan miidhamu marga jedhamaa miti. Wanti isaan beekuu qaban awwallaalummaa kiyyaan laale. Yoon illee badii qabaadhe naa of kalchan. Awwallaala nama baranne illee nama barnootaan fagoon deemne. Ogummaa rabbinaa kenneen ummata kiyya biratti jaalalaaf kabaja argadhe malee an beekaa ta'ee miti kan isaan gorsu. Isaan warra na dhalchan, warra daandii natti agarsiisan, warra wareegaman, warra aarsaa meeqa kaffalanii na dura waa meeqa ta'anii beekan. Garuu aga wallaalummaa kiyyaatti waan naa galte tokko kan kolfaan hin godhina. Amma wanti jiru maal akka ta'e beektaa guyyo xiiqii walitti qabate namu akka walitti dhiyeenyaatti wal ijaare tokkummaan inni waggaa 4 keessatti wareegama nama 5,000 olitti wareegne dhufeen kun bishaan dhuguu jira. Almost zeerootti deebi'aa jira beektaa. Garan ka deebinu dhiyoo tana gaafiif deebii IBS irra gootirra Hacaaluu Hundeessaa mallee waan dhibi dubbatee OBS irra gootirra artistoota waliin warra Maqalee dhaqu Maqalee marii Maqalee akka completely hin fudhanne dubbattee turte. Wanni sun ammoo har'allee hin fudhanne. Mootummaallee dhaqeedhaan amma haasa'uu jiran. Maal jettaa waan Maqalee kanarratti? Argeera beektaa ani Profeesar Isqeel Gabbisaa fi Baqqeeyyi nama ani isaan arrabsuudhaaf miti nama deebiitti deebisuu danda'uudhaaf nama hamilee qabu miti beektaa. Nama akka malee jaaladhullee nama akka malee kabajullee dhugaa dhiigalmaan Oromootiin yoon dhugaa haasa'e gaafa waan kana haasa'u sammuu kiyyatti isaanuu yaadadhee miti. Qondaalli kanaan dura mormituu ture kaafaa amma oobkoo durii keessa ture namni wayii maqaa tuuta waan ta'e fudhatee achitti gaafa inni walgahii jara faana taa'u argee tanani sanarratti hundaa'ee haasa'e beektaa. Otuma immoo Baqqeenuu deeme Profeesaruu deeme fudhataman qabu na biratti. Jaawaaruu yoo deeme maaliif naan jedhe tarii wallaalummaa kiyyarra madda ta'a garuu ammallee jarri nama gumaati Oromoo waliin walaloo Zalaalamaa Barraa tokko sii jedha waggaa 10 meeqan dura dhaggeeffadhe waan akkasii kun isa rakkiseetu beektaa. Akkamittiin caalee akkamittiin gurbaana dhaga'uu diddaa jedhe caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa kan dur lammiin kee ajjeesee dibatee tufeen arraabne gafarsaan gaditti saawwaatti lakkaa'e yeroo yoo argatu raadiyoon sii waadee qawween sii akaa'e ammam lammii keetiin walii galtee diddee mana gumaalitti almahaa jedheetu afaan kottaafu kan 5 ta'ee dhufu jedhe
Kashan ta'e dhufa. kan 5 ta'ee dhufu. Ayya. Mana gumaa lixuun akka sirna gadaatti akka namni qaamni irraa du'e tokkotti Ayya. isaantu sin ajjeesneerra waggaa 27 kallattiidhaanis alkallattiidhaanis isin ajjeesneerra isin miineerra isin saamneerra Oromoo biyya abbaa keessan irratti akkas hin gooneerra nu of kalchaa jedhanii qeeshiif sheekii nutti erganii gara fuulduraatti akkaataa itti waliin buluu dandeenyu kanarratti kan Oromoo gaafatan isaan malee warra nuti isaan harkatti du'aa turree miti. Natti bilbilanii waa'ee kanarratti sii naan jedhe siyaasa keessatti naan jedhan diinni dhaabbataa fi firri dhaabbataa hin jiruu naan jedhan. Akkasii aha Dooktar Abiyyi sirrii dhaareen jedheen attam jennaan isa nafxanyaa faana isa hamannu kuniin jedheen nafxanyaa waliin ta'ee dantaa Oromoo kana nafxanyaaf dabarsee kennuu fi nafxanyaa waliin hojjeta hayyoota Oromoo ofirraa dhiibaa jira nafxanyaa ofitti qabaa jira inni jedhamu kun. Nafxanyaan diina Oromooti kaleessas diina Oromooti hardhallee diina Oromooti gara fuulduraattis diina Oromooti akka wallaalummaa yaada Hacaaluu Hundeessaatti. Hacaaluu 4 kiiloof sittu aanee jettee sirbite turte. Sirba kan kee qalammeessoo ka'ee irratti jirra oollee barii arguuf gara nu bal'isa yaanuu jettee jirta. Oollee barii arguuf oollee barii sun arguu jirra geenne. Arginee turre. Ayya. Okay akkamitti argine seete akkuma dura siin jedhe irra deddeebi'ee akka hin taaneefi. Paaworii guutumaan guutitti kan of harkaa qabaa turte TPLF samma maqaleetti galtee qobaa kiyya miti OPDO waliin hin jira. Okay Jawaar Mahammad kana wallaalee miti kan Minisoota irraas dhufee bar qaamni amma aangoorra jiru kun akka wayyaanee faana ture kana wallaalee miti. Okay qabsaa'onni gameeyyiin hedduun kan biyyatti galan hin beekamu kan ilmaan keenya jedhaniitu. Okay itti fayyadamne garagalani nu qarqaaran qabsoo Oromoo kana galmaan gaani jedhamee itti waliin shubbisamaa ture bar akka ajaa'ibaatti machii hamaa keessa ture uummanni keenya hundumtuu. Okay sana booda ijoolleen ibidda baattee ijoolleen Oromoo lixaa fi kibba Oromiyaa kana keessatti gaafa mul'achuu calqabamu waliigalteen dhabamaa gaafa deemu isa sanatu bal'atee dhufe sadarkaa kanarra gahe. Innis yaalan hayyoon Oromoos yaalan qaama biyya bulchaa jiruu fi ijoollee keenya sana faana araarrakki bu'umu yaalame sana keessa saayinsii sana keessa deemaa ture achi keessa seenee hin borcuan nama siyaasaa miti. Jidduu isaaniitti waliigaltee dhabameen uummanni keenya sakrifaayii amma kanaa kaffalaa jira. Eenyutu itti gaafatama kanaaf? Itti gaafatama lachanu akka kiyyaatti. Mootummaa fi qaamni mormu. Qaamni mormu. Kanaafuu seena Oromoo sadarkaa Oromoon keessa jira kanaan fakkeenyaaf Oromoon isaati har'a naannoo jiran keessa naannoo namni keessa du'u jiru kan namni baay'inaan keessatti dhabuu jiru Oromoo. Sana akkamitti ibsita akkamiin laata? Amma beektaa sana keessa seenee borcuuni tarii wallaalummaa kiyya kaasuu danda'a. Akka Oromoo tokkotti maaltu sitti dhaga'ame Hacaaluu Oromoodhaaf iyyaa turte yoo naan jette. Ijoolleen daggala keessa jirtus dhiiga kiyyaana. Okay? Gaafa isheen rukutamtee reeffa ishee Facebook irratti argu na dhukkuba keessa kiyya. Ijoolleen asii bobbaafamtee deemtu kunis maqaa seera kabachiisuudhaan Oromoo. Jarri walilleen booji'an beektaa yoo wal booji'anis akkaataa isaan disrespect wal godhan kana gaafa argitu Oromummaa keessi jibbisiisa beektaa. Oromoon Oromoo irratti dhukaasuu arguurra caala. Du'a wayya beektaa. Warri obbaafate warri du'e kun obbaafate. Warri dhumeen nu warra jiru lubbuudhaan jiru warra kana laalaa jirudha beektaa. Abiyyi Ahmad artistoota walitti qabee achirra waan tokko dubbatti. Namoota lubbuun hin jirru Taaddasee Birruu fa'a Jeneraal Waaqoo Guutuu fa'a waan nu sirbinuuf beektu waan isaan lubbuun hin jirree fi jettee dubbattee turte maal jechuu kan kee? Waaqoo Guutuun goota keenyaa miti Taaddasaa Birruun nuuf fannifame goota keenyaa miti way kana booda ka'ee Oromoo kana godhe jennaani hin jennuun bara. Kanaaf hin amannaa jechuudha. Kana booda ka'anii namni lubbuudhaan jiru beektaa seenaa hojjetes xureessuu danda'a. Seenaa namni seenaa xuraa'aa qabus immoo haareeffatee nama gaarii nama lubbuudhaan jiru abaaruufis hin rakkisa beektaa. Jajuufis hin rakkisa. Ka obbaafate amma laal Dooktar Abiy akkuma filannoo irra bahe kun namni machaa'ee hin jiru Booranarra agaa
Harargee raga Wallaggaatti Wallagga raga namni qawween dhayin hin jiru bar gaafa inni filatame. Ispeeshaalii naannoon ani itti dhaladhe kana. Booranatti illee namni dhukaasa akka ture quba qaba beekta. Namni dhukaase bar gammachuu guddina. Dhukaasuu qofayyuu miti. Ilma abbaa gadaa jedhame bakka deemutti eeboo fardatti badhaasanii gaachanatti kennanii maaloo ta'e sana ta'e kana ta'e. Inni viizinii mataa ofii qabaa mutiire. Jijjiiramni Abiyyi Ahmad jalqabe kun waggaa lama keessa tag deema deeme. Kara sirriir jiraa warreen hin jira. Abiyyi Ahmad kara sirriir hin jiru dogongor guddoo hojjechuu jiru warreen hin jira. Kan keessa kan fudhatanii. Baay'ee jalqabumayyuu waan barree namni na dursee qeeqeen jiru garuu dhugaa namaa baasuurra wikinasii namaa baasuutu namatti intiniin kun dhufe. Amma sirriirra hin jiru ana akkamitti sirriirra hin jiru seete. Inni Oromoodha harki isaa dhiiga Oromootiin xuraa'uu hin qabu. Akka wallaalummaa kiyyaatti maal isa gorsa beekta? TPLF ummata Tigraayitti hudduu gatattee nu fixaa turte. Nafxanyoonni ummata Amaaraatti hudduu gatatanii Oromoo fixaa turan. Mangistuu Hayilamaariyaam qofa beektaa kan jidduu irratti akkas ta'e. Namni kamuu saba kamiyyuu keessaa dhufee aangoo qabatu. Kana booda akka inni aangoo irra turus kan godhu Oromoo. Akka inni aangoo irra hin turres kan gochuu danda'u Oromoo. Okay mee Dr. Abiyyi kun Oromoo miidhaa jennu. Dantaa Oromoos eegaa hin jiru haa jennu. Gaaffii Oromoos hin deebisne haa jennu. Fincillis ka'e, mormiinis ka'e akka inni aangoo irraa bu'us godhame. Eenyutu morra kora Oromoo dhaabilee Oromoo keessa. Isa karaa nagaatiin dorgomu moo isa afaan qawweetiin lolu. Kamtu dhaqee achi qabata. Innis gaaffii biraa bara. Namoonni hedduun Abiyyi Ahmad nafxanyaan butamee jedha qabsoon isaa. Oromoon sirna kan keessa fayyadamuutti hin jirtu jedha. Oromoo waan adda waan fayyad qabdi. Baala gizee dhamte gizee du'aati illee nattaak waan godhamtuuf. Warree baan deemaa beekta magaala kana keessa. Jira wanti inni fayyadame. Abaarsa nafxanyaa fayyadameera. Inni mormuu maal gochuu qaba ture? Akkam gochuu qaba ture? Jarri akkatti isaan disrespect wal gocha ela maal seete beektaa guyyoo. Awwakkush naakkush jetti jarri. Waltuufi rakkoo hamaan kan jiru. Warra dhaaba siyaasa Oromoo kana oofan bira malee uummata bira miti. Dantaa wal dhabde isaanii kanaaf fayyadamtee gareen Habashaa yookaan gareen nafxanyaan Oromoo miidhaa jirti jechuudha. Of course amma walumaa galatti maal akka ta'e beektaa? Akka Dr. Abiyyi waraana isaa ajaje akka Jawaar ajjeesu yookaan qabsaa Oromoo hayyuu tokko akka ajjeesu nafxanyaan halkanii guyyaa irratti hojjechaa jirti. Gaafa muummichi ministeeraa waanuma xinnoo bar waan guddaa miti bar gaaffiin deebi'een jiru beektaami. Mee gara fuulduratti hin deebisan hin beenu gaaffiin Oromoo waan guddaan turre bar biyyattii kana keessatti akka arjummaa isaatti. Waanuma xinnoo waanuma Oromoo urgooftu kan yoo godhe qullaa sirbiti baatee bar nafxanyaan miidiyaa ishiitiin effeemmin jiru hundi jechuudha. Yoo nagnoo waan isaan hin jedhiin hin jiran beektaa. Gaafa immoo inni xiqqoodhuma saayikoolojii Oromootti wanta buutu kana yoo godhe yetimmin walad tini balinji la Itoophiyaan jedhanii tila hin bubbisu beektaa. Maal dookumantariin irratti hojjechaa ooluu miti. Maal anjira gubbaatti yaa galaaneetiyyaa jettee fardi siidaa hatali. Siidaa dabalee sini itti wanni jette. Erganu daangeessani barii turee bulbul. Farda badii caalu wanni farda waan fardaa soofta achi keessa waa arge. Farda siidaa hataniidha. Farda siidaa hatani siidaa dabaleen sooree erganu daangeessani barri turee bubbulee. Fardi siidaa dabalee sun farda mililik irra taa'ee kunu amma suura ka'e san. Farda hatame beektaa. Eentati. Namicha nami hattuu humnaan qotee bulaa irraa fudhate beektaa. Ijoollee Arsadii promotion ka jedhaman bolaa sadan tokko jira siisaay bulbulaa waggaa 8 dura sochii hamaa gaggeessaa turan kitaaba isaan barreessan irratti arge beekte siidaa dabaleen kun nama galaan farda isaa kaalchoo fi garbuu qallabaa ture gorroo jalatti Oromoon sangaa fardaa isaa maal godha beektaa guyyaatti yeroo lama dhiiqa beeke naannoo keenyatti farda goojeedhaaf lolaaf itti qophoofsitu kan leenji'amu garbuu nyaata gorroo jala hidhame namichi kun gaafa farda taphatu beekamaa ta'e odeensi qaba beektaa akka kitaaba sanarra jedhutti seenaani
Gorgisitu taabonni wayii hin baay'edhani as birbirsa gooroo kanatti. Ayya. Namni kun maqaa qaba. Siidaa dabaleen kun. Namicha bira qaqqabe fakkaa. Namni bira. Odeeffannoo milik bigaa. Ayya. Waa maatiin haa taphatu jedhame. Inni farda isaa miicee maaloo jedhee bareechee galaan irraa sakaraa dhufe beektaa. Sakaraa dhufee goojiirra mul'atee na dhadha'u kana argee nugusni taa'ee argaa ture. Harkaa fuudhaa jedheen irraa bute beektaa. Waameetu farda akkasii kun mootiif malee nama teebula akka keetiif hin ta'u isa jedhanii nu abaaran sana jettaa mire. Jedheeni harkaa fuudhee siidaa dabaleen boo'aa deeme. Kanaaf gaafa amma farda kana laalu nanaara beektaa. Farda hatame farda nu jalaa hatame kanarra taa'anii hin qaanofneen nama qaaneessiteedha. Inumaayyuu immoo suura kaa'anii cimaanii. Dhaloonni kun waa'ee farda kanaa gaafachuu qaba barbaachisaa taanaan beektaa. Ayyee. Fardi abbaa qaba beektaa. Ayyee. Warri milik leellisu fardi kasaati jedhu maal jettaan fardi kasaati inni fardumisaatiin dhufee. No inni calqaba harree yaabbatee dhufe. Gara Oromiyaa gaafa seenu seenaa jedhaa bara caaluu miti kan jedhu. Seenaan immoo rirmi nyaatu beektaa. Seenaan seenaadha. Okay? Yaabbii fardaa isatti beekanni amma waa'ee Adwaa faana wal qabate. Warri lole kun tuulama kana fardaan dhaqee dhukkee irraa kaase minni fotoorra ka'ee danda'a yookaan qabaniif ittiin deema ta'an beekamu. Ammas bari ijoolleen gaafa fakkeessitu siidaa isaa bukkeetti gaafa Adwaan kabajamu ijoolleen jijjirti farda jalatti qabanii kan diddeemu. Sangaa farda si jalatti hin qaban. Yoo yaabbii dandeessedha kan yaabbatu. Namoonni siidaan kun kajiganii jedha. Siidaan kun yoo jig. Fardi akkamitti fardi kan Oromoo. Fardi kan Oromoodha. Akkam tolcha. Farda akkamitti jigama. Akkam tolcha. Kajige yoo inni isaarraa jigsan malee. Okay gaa inni. Walumaa galattan. Fardi abbaaf deebi'uu qaba inni dhaloonni hin deeffata baay'ee. Anaaf sirratti hin ta'in malee inni waan hin oolle beektaa waan amma Ameerikaa kana keessatti ta'aa jiru beektaami. Akkan. Biyya qaroomte biyya guddatte yakkamaa beeki. Akkan. Minilik siif yakkamaa moo yakkamaa? Oh my God. Oh my God. Ani inni gaa reeffaa miirammaa ekeraadhanni. Jechuun seenaa rirmi nyaatu siin jedheera. Seenaan immoo dhugaa. Kan sobaa jedhu kan dhugaa jechuun akkamitti namni kana na godheeredhe sobaan si himata. Nama lubbuudhaan hin jirre. Aannolee irratti kana godheera, calanqoo irratti kana godheera gaafa jedhamu. Aboo bara sana inni barkanaan mallatteessa jedhan. Warri harkaan mallatteessu warri maastarsaa fi digirii fi PhD qabu bara mallee ulfajjeesaa jira beektaami. Inni bar sanatti doofummaa sanaan harma yoo mure harka yoo mure maalin tiniga doofaa waan ta'eef miti qotee bulaarra kan farda hatu kan farda saamu walumaa galatti yakkamaa beeta mangisti keettee Oromoon lolti wanniin isa kasiidaan isa beeta mangisti kan palaasi mootummaa keettaa sun akkamitti ilaaltate maltee fi wanni sun rifadheeran maaliif seete tokkoffaa ekeraa achi keessatti yaadannoo ekeraayyuu gochuun sirrii miti nama tini nayyaaddaaf wanni maaliif seete warra achi keessatti suurri isaanii bocame hundi garaagarummaa amma uumame sabaaf sablammii biyyattii kana keessatti roorroon ammallee hiikkaan arganne bar yakka isaan raawwatanii ni beekta. Okay? Dhimma godheef isatu beeka waan godheef garuu akka kiyyaatti ta'uu malle maaliif nama harki dhiigni ummata qulqulluu harka jiru ekeraa akkamitti yaadannoo gootee mana kee qarqara goota hin ta'u inni akka kiyyaatti gaa kun sii gale. Dhubirratti saatiin qabnu waan deemuu jirtu fariifachuu jirra. Namootni hedduun hagammaa keessumaa warri sirnaaf xinyaa leellisan Atsee Minilik difenni godhu namichi kunini nama Itoophiyaa hooli waar waraanni inni Oromoo irra godhu waraan qulqullootaa jedhanii warri yaadiin jira. Kanaaf deebiin kee maal? Qaamni miidhame immoo hoolii riveenji jechuu danda'a beektaa. Isaan sirrii miti. An kannaan galle silaawoo isaan nabiyyii miti yookaan isaa Iyyesuusii miti.
namumaa miti ummanni yakki irratti raawwatame yakkamtoota jedhee malee sabni isaa lafarraa dhumuu qabaa hin jenne bar ummanni Oromoo yakkamtoota yaa amma laal biyya faranjii kanatti gurraachannaa luka dhiqan argiteetta warri adiinam maal beekum abbootii isaanii yakka sana dalaga miti qaroomuun akkasii beeka wallaalummaatti itti taphataa bar. Odeeffannoo jajjabduu dhagaye dhossatante jechuun nama mormatiin ragaa waan qabuuf jechuu qiyya. Hacaaluu Hundeessaa jirraa maalan jirraa amma immoo ees jirti sirbeer qopheesse obba'uu jiraa jedhan. Istuudiyoo kee jiraachuu iyyuu qub qaba. Hin mormatiin. Ati na basaasta jechuudha. Sin basaas dhugamuudhaan kan callaa onni naa dhugamuudhaan. Dhuga. Garuu hin baane sirboota hedduu hojjechaa jira. Rakkoon qabu waan ka'uu hundaaf ka deebii ta'uu hedduu jira. Guyyaan itti ba'u hin ba'a gaafa ba'u. Istuudiyoo keessa dhaqxee kan hojii hojjechaa jiru yoo quba qaban akka biltsiginnaa birrii naan kennin akkamitti quba dhabde kanan qulqulleeffanne. Hacaaluu Hundeessaa boonsaa dhumirratti loqoda hangafa Oromoo kana jaaladha beekta ka booran ittiin haasa'u afaan kana baay'ee jaaladha. Inni biraan akkaataa itti dhiyeessitullee bareeda. Wanti hojjetamuu qabu karaa gama miidiyaa keenya miidiyaa afaan Oromootiin banaman hundi isaanii otoo tokkummaa Oromoo irratti tokkummaa ishii TPLF ittiin xiqqoo goone sanarratti otoo hojjetame. Ulfaadhi galatoomii Hacaaluu Hundeessaa dhumirratti addaan ba'uun dura sirba tokko nu affeerte addaan baana. Sirba Hacaaluun nu affeer dhageen. Jirra 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 bullee barii arguuf garaa nu bal'isee yaanuyi yaawa irraanfachuuf. Yaawa irraanfachuuf. Sirba Hacaaluu Hundeessaa jirraan irraa gallaa Hacaaluu Hundeessaa artiist Oromoo beekamaa jir maalan jir ees jirte sirba dhuun dhufuu jira. Hacaaluu Hundeessaa hoomin rakkaat gamgamaan dhufee waan jira yaayyuu darbatee qabsaa Oromooti artiist Oromoo beekamaa biltsiginna irra birri fudhatedhaniin hin fudhannee yaayyuu saniin jedhee waan jira Hacaaluu qoranne fuulduralleef gaafinni sirba baas bal'inaa walitti deebinaa waan nu daawwattaniif galata qabdu. Sagantaan keen kun har'a jalqabee keessumaa Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii irraa gara dhaddacha dubbii jijjiirame jira anguyyoo waaroo abba jirma ture ulfaadha. Acee.